Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya Bridge Art egaa akkuma kanaan dura har'as itti fufee jira keessummaa haaraa isiniif qabannee dhufneerra. Bridge Art egaa artistootaa fi artii walitti qabee isin biraan gahaa jira. Har'as dhimma artiitii irratti keessummaa wayii wajjin kanaasuuf nu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Hayyee egaa mee keessummaa keenya har'aa daawwattootaan of barsiise. Laftiin bariitii nafuu. Laftiin bariitii nafuu. Wal bira geenyaa xiqqoo mariin nafuu. Wal bira geenyaa xiqqoo mariin nafuu. Weellisaa Katamaa Dinquun jedhama. Ayyee baay'ee namatti tola haalli seensa keetitis egaa seensumarraayyuu kaasee daawwattoota qabatteerta. Laftiin bariitii lafti bariin nafuu nusi laftiin bariitii jennaa nu kabajee waan asitti nu argamteef nu waliin haasaa taasisuuf eeyyamamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomi jenna. Weellisaa Katamaa Dinquu Tola egaa har'a wal arganneerra kanaan dura akka caarraa ta'ee hojii biraati irratti caarraa wal argachuuf yaallee turree garuu har'a immoo bal'inaan irratti taasifnaa. Weellisaa Katamaa Dinquu eenyudha? Eessatti dhalatee guddatee maal fa'aa keessa dabartee mee kana nu kaasi. Ayyee duraan dursitanii yaamicha naa gootanii akkasitti naaf feeruu keessaniif guddaa galatooma jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan ani kanan aladhee godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu ganda duwwaa tokkootitti achitti dhaladheetuman achumatti akkuma namoota kaanii hojii adda addaa hojjechaa ture jechuudha. Ayyee egaa amma artii keessa jirta. Artii gosa baay'ee jira. Gosa artii keessaa immoo ati muuziqaa irratti hirmaachaa jirta. Mee carraa kamiin gara muuziqaatti seenuun maaltu ture? Kamiin garas dhuftee egaa dhuftee booda immoo maal keessa dabarte? Ayyee calqaba akkuma beekamu gaafa biyyatti daa'ima taanee jirru jechuudha. Naannoo dhaloota keenyatti gaafa daa'ima taanee jiraannu horii tiskuutu jira. Horii gaafa tiskuutu immoo qarreerra deemtee taphachuun hin jira, sirbuun hin jira, waan baay'ee jira. Sanirraa kaasnee gaafa mana barumsaatitti immoo gallu sadarkaa mana barumsaatti gaafa qaqqabnu mana barumsaa keessatti gumii ture. Gumii Sara Eersii jedhamu tokkotu tureyyuu gumii san gara Awusootitti jijjiirre saniin booda akkasitti hojjechaati turre diraamaadhaan, walaloodhaan, weedduudhaan waan akkasitti hojjechaa turre san booda haala saniin akkasitti gara aartiitti seenuu dandeenye jechuudha. Hayyee gumiin kun artistoota baay'eef akka ka'umsa ta'e yeroo garaagaraa namoonni ni kaasu. Argite gumiin amma hawaasa tokko keessatti sababa wayitiif jedhee amma gumii farra eersisuun gumii farra eersitiin namoonni baay'een akka ba'an kanaan duras namoonni ani haasofsiise akka caarraa ta'e kana naa kaasaa turani. Gumiin tokko hawaasa tokko keessatti dhimma sanaaf qofa osoo hin ta'in namootallee jireenya isaanii kan fuulduraallee akka artiitti fidu egaa haasa'uun ni danda'ama. Namoonni tokko mana amantaatiin ka'ee kan jedhanis jiru. Argite gara artiitti dhufuuf carraa baay'ee jira. Ati amma gumii farra eersii sanarraan kaatee yookaan immoo miidiyaa mana barumsaa jiru sanarraas kaatee egaa kuni namni baay'een amma ka'umsa isaa beekuun waan tokkodha. Egaa gara artii dhuftee immoo sirbi ati yeroo duraatiif hojjette maalodha?
Sirbni yeroo duraatiif hojjedhe sirba gareedhaan hojjenne tokko jira beektee gumii san erga hojjechaati turre gumii san maal goone gara hawusootitti ol guddisne. Gara hawusootitti gaafa jijjiirru nama 7 ta'aniiti. Nama 7 san keessa ani nama tokko hundeessadha jechuudha. Hundeessaa hawusoo bakkalcha bariitiin hin beekamaan jechuudha. Bakkalcha barii jedhama hawusichi. Saniin booda gumii san odoo hojjechaati jirru mana barumsaa lakkoofsa 3tti hojjechaa odoo jirru gara aanatitti guddisne jechuudha. Gara aanatitti gaafa guddisnu waajjira aadaa fi turizimii waliin ta'uudhaan isaanitti dubbanne saniin booda gara hawusootitti jijjiiramee hawusoo sun guddatee haala saniin itti deematii turre jechuudha. Amma gaafa mana barumsaa keessatti jirru callisneetu waanuma xiqqoo mana barumsaa gisee cufamu amma barumsi xumuramee dhumarratti jirame ture qophiin adda addaa hin qophaa'e maatiin ayyaana maatiin waamama waan ta'eef maatiin iyyaamanii achirratti sirbinaa maal jennaa diraamaa hanqindeessuu hin jira walaloo hanqindeessuu jira hundumtuu gahee mataa isaa qabaanii achitti shoora guddaan taphachaa ture jechuudha achi keessatti ijoollee baay'eetu jiru jechuudha warri wajjin hojjechaati turre baay'eetu ture saniin booda gumii san akkasitti dhuma hojjechaati jirru gara hawusootitti guddisuudhaaf maal goone xalaadhaan gaafannee bulchaanaa gaafa gaafannu bulchaanaan ammoo yaa isaanis nu beeka waan ta'eef hin hordofa waan ta'eef dhaabbatu jedhanii gara hawusootitti guddisnee hawusoo bakkalcha barii jedhu maqaa barbaannee arginee fi akkasitti haala saniin moggaasnee hojjechaa turre jechuudha. Sanumaan beeksisa maal kanas nan hojjedhaa yoo ani beeksisa isteejii maal kana ammallee xiqqoo irraa hafeera malee dura nan hojjedha tureyyuu sanumaan bakka aartiin fedhiin dabalaa deema beektee keessa keetitti tokkoffaa wanna beektu hin hojjettaa wanna hin beekne immoo nama beekurraa barachuus hin dandeessa jechuudha. Kanarraa kaanet hawusoo san gaafa wal guddisnu hawusoo bakkalcha barii san nama 5 hojjechuudhaaf murteessine. Gizee ayyaanaa Enquxaaxashii hin jira Faasikaan hin jira cuuphaan hin jira ayyaana cuuphate irratti wantoota adda addaa hin hojjenna ayyaana qillee irratti hin hojjenna galmi kireeffannee jechuudha galma yeroo sanitti hin kireeffannee sagantaa adda addaa hin qopheessina garuu sagantaa akkasiisan gizee qopheessinu nuti saantiba jechuudha maallaqa xiqqoo kaffalchiisatti shilingii faa kaffalchiisaa turre birrii tokko faa kaffalchiisaa turre haala saniin haga nama 1,500tti galmatti dhiyaamnet waan san hojjechaa turre jechuudha waan hedduu hojjechaa turre. Sanirraa kaanetti gara aartiitti seenee san booda kaaseetta hojjechuudhaaf gara Finfinnee dhufne jechuudha. Barumsa irra jirru garumti sun jechuudha garee hawusoo bakkalcha barii san keessaa nama 5 san keessaa nama filatame san keessaa nama tokko akka hoogganaatittis immoo waan hin jiruuf namoota san koordineet godhee walitti fuudhee ijoollee fuunee dhufnee gara Finfinneetitti saniin booda hojii san hojjenne jechuudha kaaseettii akka ammaa kana hin jiru waa yeroo san wannootu jira kaaseettii gurguramu jira qarshii 12tti kaaseettiin gurguramu yeroo san haala saniin akkasitti hojjechaa turre jechuudha. Bakkalchi barii yeroo duraatiif maal hojjete ni yaadatta? Bakkalchi barii calqaba irratti akkuma hojii kana gara bakkalcha bariititti maqaa kana kenninee fi wannoo jenneen waajjira wabii nyaataa jedhamutu jira beektee waajjira wabii nyaataa jedhamutu jira waajjirri wabii nyaataa suni namoota kinoo harka qalleeyyii ta'anii fi yookaan immoo akkamitti akka qusachuu danda'an maal wantoota akkasii sirriitti hin hojjeta hin gargaara amma saniin booda isaan nu dubbisan gaafa nu dubbisan galmatti nu yaamanii nu dubbisan dura waajjiratti nu yaamaniit waan akkana hojjechuuf hin jedhanii fandii maal jedhama fandii biyya alaatirraa dhufu kanaan gargaarsi kennamuun jira inni waan jiruufu diraamaadhaan bifa walalootiin bifa weedduutiin uummata walitti qabanii hin hojjettanii nuun jedhanii ishoo hin hojjenna jenneeni saniin booda gaazexeessan tokko hin jira Gaarii Lammaa jedhama nama cimaadha baay'ee itti gaafa kominikeeshinii irra ture yeroo san isatu waan kana nu waliin hojjechaa ture jechuudha. Saniin booda nuti baadiyyaa deemnet uummanni bakka walitti yaamamanitti sirbaatii turre jechuudha barsiisatii turre jechuudha akkamitti akka jiraachuu danda'an akkamitti akka guddachuu danda'an akkamitti akka maal akka gochuu qaban kallattiitti agarsiisaa turre jechuudha. Gaafa kana goonu garuu nuti barumsa baranneeti miti barumsa jechuun waa'ee aartii baranneeti miti waa'ee aartii barannee osoo hin taane waanuma beeknurraa waanuma caqasaa ollurraa waanuma arginurraa kaanet fedhiin keessa hoo jiraate waan baay'ee hojjechuu dandeessa waan ta'eef sarara kaanet akkasitti hojjechaati turre. Aartii namoonni baay'een akkasuma jechuun asuma biyya keenya keessatti qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti akkuma walii galaatti irratti aartistoonni bebbeekamoon aartii barataniiti miti. Aartiin barattu suma keessa jira garuu akkamitti akka hojjettu waanuma taalentii yookaan immoo dandeettii uumamaan si kennama namni hunduyyuu waan addaa qaba.
waan addaa sana akkamitti akka baastu garuu kallattii isaa karaa isaa saayinsii isaa barachuun inuma jira. Isin garuu sana keessa osoo hin darbin waan baay'ee hojjetaa akka turtan naaf kaaste. Haa ta'u kaati sana booda hawwisoon sun jira amma? Hawwisoonni suni haga bara 2002 ture. Ani hawwisichaan hanga lakkise bara 2002 kaaseetichis hojjetamee hanga lakkifame 2002 naannoo caamsaa keessa natti fakkaate. San booda hawwisoo san maqaa jijjiiran. Maqaa jijjiiranii hawwisoo odaa kormaa maal jedhanii jijjiiranii hawwisoo bakkalcha bareen jedhu sun warra haaraatu nuti gaafa keessaa ol dhufaatti deemnu ijoollee hedduu achi keessaa beektee ijoollee gurguddaa achi keessaa ba'an akka Shimallis Abbaabbuu wajjin hojjechaa ture waliin hojjechaa turre kan akka Weellisaa Mulugeetaa Lataasis wajjin hojjechaa turre achuma keessaa ol ba'anii jechuudha ijoollee hedduu achi ba'e ijoolleen achitti hafanillee ni jiru. Haala saniin akkasitti hojjechaati turre jechuudha barbaadan. Egaa hawwisoo sana keessaa baatee ati hojii waan dhaabde natti hin fakkaatu. Erga hawwisoo san keessaa bahanii barumsa kiyya ergan xumuree raawwadheen booda kaaseetichi erga gadhiifamee wannoo jedhamee booda bakka gara barumsa koo xumuree ergan barumsa kiyya xumuree gara Finfinneetitti ol dhufe. Gara Finfinneetitti dhufeetan immoo hojii haaraa dhuunfaadhaan hojjedhe jechuudha. Ergasii jechuudha. Ergasii hojii haaraa hojjedhe. Garuu hojii kana immoo gaafa hojjettu kwa chaalenjii hedduutu jira beekte naa waan akkasiitti ture jechuudha. Haa ta'u mana barumsaa yeroo hawwisoo sana keessa jirtu barumsumarra turte barumsa sadarkaa maalirra turte yeroo sana? Barumsa kutaa meeqan baradha seete yeroo hawwisoon kun hin dhaabbatu hawwisicha baay'isoo anumatu dhaabee jechuun hin danda'amu. Namoonni san beekan akkasitti hundeeffamu calqaba isaatu nama 7 ta'aniiti siin jedheeraanii kutaa tokkoon baradha yeroo sana. Ijoolleen kutaa 4 baratan immoo jiru ijoollee ciccimoon. Mucaan wayii Bojaa Gadaa jedhama. Gara alaa kana jira natti fakkaatee yeroo sanii sababa adda addaatiin bahe. Mucaan suni harka qalleessa ture beekte. Harka qalleessa ture mucaan suni wannoo kana afuufa Waashintoo. Alullee afuufa. Isa wajjin mari'annee maal jenneetu walitti dhiyaannes waan ta'eef isa wajjin mari'annee maal jenneetu saniin booda haala kamiin gara hawwisoo kanatti akka guddisuu dandeenyu gara aanatitti akka ol guddachuu danda'u maal jennee raawwattee fedhiinoo jiraate waan baay'ee hojjechuu dandeessa. Mucichi immoo gara godaati beektee magaalaa miti naannoo Bokkoola jedhamu naannoo itti Qatafarii itti dhalate naannoo sanii ol dhufee mucaan sabboonaa baay'ee cimaa ture. Booda mucaan suni haala saniin odoo akkasitti hojjechaatii jirru gara biyya alaa sababa adda addaatiin carraa adda addaa argatee deeme. Erga deeme nuti immoo maal goone namoota ofitti dabaluudhaan namoota galmeessinee ofitti dabaluudhaan beeksisa adda addaa baasuudhaan namoota ofitti dabaluudhaan namoota ciccimoo calallee fudhachuudhaan haala saniin akkasitti hawwisicha cimsinee aanaa kuyyuu keessatti bakki nuti gandi nuti ittiin hojjenne hin jiru jechuudha. Waajjira wabii nyaataa kana waliinis wal qabatee haga Diibanoos bakka jedhamu tokko baay'ee fagoodha. Achiin onnoo itti daangaa Gojjamii asiin immoo Mogorii. Kana gidduufa lafa sa'aatii 6 deemnetti yaan hojjechaatii turre jechuudha sagantaa adda addaati. Gaafa akkasitti hojjettu garuu chaalenjii guddaatu jira. Amma fakkeenyaaf sagantaa tokko hojjechuudhaaf ati maal sirna san keessatti an ture sirna darbee san keessatti an ture isteejii tokko irratti baatee waa tokko dalaguudhaaf hojiin ati hojjettamtu sakatta'amiti. Yoo xiqqaate sa'aatii 2 sa'aatii 3 irra turamee addaraasha keessatti wannoo jedhameeti jechuudha. Nuti kaa'amma fedhii waan qabnuuf hojjechuu waan barbaannuuf ergaan nuti dabarsinus akkuma jirutti ta'e garuu hojjechuu waan dirqama qabnuuf waan san hojjechaatii turre jechuudha. Haala isaan jedhaniinis ta'uu haa baatu garuu isaan hin sakatta'anii maaliin jedhanii nuti waan nu keessa jiru san haala sorkoo fi sokootiin ergaa keenya numa dabarfachaa turre jechuudha yeroo san. Kanaaf chaalenjii hedduutu ture jechuudha barbaadatan. Kanaan wal qabsiisee kate jechuun sirna darbe keessatti aartii fi aartistoota irratti dhiibbaan akka gahaa ture beekamaadha. Jechuun namoota baay'ee irratti namoonni hidhaafillee reebamuufillee namoonni wanti baay'een irratti taasifame akka jiru beekamaadha. Isumaayyuu yeroo isin gumii sana qindeessitan chaalenjiin isin hin quunnamne mee waan saniinis wal qabsiisinaa kaase jechuun ati wanti sirra gahee hin jiru bifa addaatiin ta'uu mala yookaan sirratti qofaa miti garee san irrattis haa ta'u ergasiis. Wanna baay'eetu nurra gahe maaliif amma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e calqabuma gaafa hojii hojjettu jechuudha. Chaalenjiin akka jiru beektee itti seenuu qabda. Chaalenjii san immoo
tooftaa ittiin dandamachuu dandeechu tooftaa mataa keetii baafachuu qabda jechuudha. Ijoollee hedduun warri reebamanis jiru. Warri hidhamanillee jiru. Warri sababa saniitillee waan hin taane keessa galanii gara waraanaatti makamanillee ijoollee baay'eetu jira. Sanii fi chaalenjiin hin jiru jechuun hin danda'amu. Isteejii irratti illee gizee ati sirbitu isteejii irraallee gadi si butaniitu gizee si reebantu jira. Wanta si dhiboo jechuudha. Isteejii irratti gaafa ati sirba tokko sirbitu sirba nama jaalattu tokko yookaan sirbi kun baay'ee bareeda uummata sirriitti ergaa hin dabarsaa jettee waan na yaaddu gaafa hojjettu achuma kaabineen tokko ka'ee si reeba bakka isteejii irra ba'ee gadi si butee gizee si reebu jira. Amma fakkeenyaaf Shimallis Abbaaboo fudhatte Shimallis Abbaaboo achuma aanaa kuyyuu galma gaddugalaa keessatti hojii wayii gaafa hojjetu isteejii irraa gadi fuudhanii bun godhanii dabaddamanii jechuudha. Kun jechuun maal inni rakkoon akka jiru waanjoon garbummaa akka jiru ibsaa jechuudha. Wanna uummata keessa jiru gaafa uummataaf ibsitu ati yookaan immoo rakkoo wanna adda addaa gaafa aartiidhaan ibsitu namoonni tokko tokko immoo waan namoonni hin barbaanne jiru waan ta'eef rakkoo akkasii warri geessisan jiru jechuudha. Kanaaf namoota baay'eedha. Namni baay'ee reebamaa ture, anillee reebamaa ture jechuu barbaadeta. Sirbi namoota baay'ees immoo kanaan wal qabatee kan duubatti deebi'u miti sirbi isaanii. Sirba diddaati baay'inaan. Sirbi ati armaan durallee nu kaaste lafti hin bariitii kan jette sunuyyuu keessatti wayii qaba. Inni yeroo dhiyoo kana moo yeroodhuma san kan baastedha? Lakkiin yeroo dhiyoo kana inni erga maastar pilaanii kanaan wal qabateeti isaan hojjenne jechuudha. Hin bariitiin sun egaa akka ati yaaddetti egaa bari'ee boodaa jechuu keeti. Jechuun ani amma maalan yaade seensa sirba sanaatirraa yeroo yaadadhu lafti hin bariitii lafti bari'uu hin nafu. Samwaat dhiibbaa wayiitirra jirta yookaan immoo siif bari'ee waan sana jechaa jirta. Jechuun sirboota irratti baay'ee jechuun sirba keetirratti amma dirqama anaaleesis akka hojjettu barbaachisaa miti garuu maaliif akka jettee ergaa maalii akka of keessaa qabu xiqqoo ishee osoo nutti hin beeknu gaarii. Sirriidha. Sirbichi maal inni seete sanirraa ka'amee hojiin kun akka hojjetamu taasifame calqabumaa cunqursaa keessa waan jirruuf dhiibbaa waan nurra jirruuf ana qofarraa miti baay'ee uummata Oromoo bal'aa irra ture. Nama miiliyoona 60 wayii irra ture jechuudha. Garuu lakkoofsi isaa miiliyoona 60 jedhan malee lakkoofsi keenya isaa oli yaa ta'uti isa kanarra ture jechuudha. Ati Oromoo gaafa taatu jaalatteeti miti. Ani Oromoo taate. Saba biraatis gaafa taatu jaalatteeti miti an taate. Ganama waan kennaa sii kenname waan ta'eef nuti immoo dhiibbaa san keessa waan turreef waanjoo garbummaan kun nurraa darbuusaa hin oolu waan jedhurraa yaanneti yeroo sanii walaloosaa akkasitti qopheessinee hojjennee jechuudha. Ifaadha. Kanuma akkanaan jettu barbaadi tanani. Gara biraatiin immoo kallattumaan egaa gumii sana akka gadhiistee egaa baatee booda sirbi yeroo duraatiif hojjette kan yaadattu jira. Isa ergan gadhiisee bahee calqabaa kan hojjenne Mulugeetaa Lataa wajjin gareedhaan hojjenne tokko sirbi wayiin jira. Waa'ee misoomatii wal qabatee jechuudha. Waa'ee misoomatii wal qabatee hojjenne hin jira. Akkuma dhufeen dura isa hojjenne san booda immoo sirba ofii kiyyaa kophaatti nan hojjedhee hin jira jechuudha. Mee sirba ofii keetii kophaa kee hojjette san irratti haasuuf maali inni mata dureen isaa? Isuma ammaa irratti haasaa turre. Laftiin bariitii lafti barii ni nafu wal bira geenyaa xiqqoo marii ni nafu jedhama. Singiliidha moo inni? Singiliidha. Singiliidha. Okay. Ergasii asoo? Ergasii as immoo amma fuulduratti wanni itti yaadatii jiru jira malee hin hojjenne haalli naam mijannee sababa saniitiif duubatti hafe. Namatti tola kate. Egaa mana barumsaatii kaasee miini miidiyaa irratti akkasumas immoo gumii adda addaati irratti ka'umsi kee sana akka ta'e naaf kaastee jirta. Aartii wal qabatee hojii biraas hojjetaa jirta. Hojii biraatu hojjechaa tura. Isa himuun dirqamaa miti. Okay. Gara biraatiin immoo aartii Oromoo kana immoo akkamitti ilaalta? Osoo gara aartiitti sin dhufin ta'uu mala. Osoo gara aartiitti hin seenin
maal ture fiiliingiin kee? Egaa aartiitti seentee booda immoo maaltu sitti jijjiirame? Walumaa galatti immoo aartii Oromoo akkamitti ilaalta? Calqaba aartii jechuun maal inni ibsituu aadaati. Ibsituu saba tokkooti. Ibsituu waanjoo garbummaati jechuu hin dandeessa. Cabsituus hin dandeessa. Baachisuus hin dandeessa jechuu barbaadeetani. Maaliif aartii namni aartii hojjetu chaalenjii hedduun akka fuulduratti isa eeggatu itti yaadetuma calqaba itti seenuu qaba jechuudha. Baay'isawee namoonni tokko sun jedhanii fedhiidhaan namoonni hojjetan jiru. Odoo dandeettii aartii san hin qabaatin yookaan horii waan qabaniif callisaniituma nama tokko ilaalanii akkana ta'uun qaba feemasii ta'uun qaba waan jedhu irraa ka'anii callisanii warri hojjetan jiru. Inni sun immoo kufaatii fida aartii irratti akka nuti yaadnutti jechuudha. Kanaaf namoonni akkasiisan odoo waan akkasiisan irratti of waan akkasii gochuu baatanii fiildii yookaan immoo deemsa isaanii isuma ta'uuf odoo filatanii gaariidha namoonni achi keessa odoo seenuu baatanii maaliif aartii kuffisa waan ta'eef dandeettii osoo hin qabaatin yookaan immoo waa tokko gochuu odoo hin danda'in aartii nan hojjedha jedhee gaafa ba'e waan hin taanellee hojjechuu danda'a beekte kanaaf waan uummata kana madaallee hojjechuu danda'a. Uummata kana waan xiqqeessullee hojjechuu danda'a waan ta'eef kanaaf namoonni akkasii sun odoo waan akkasii hojjechuu baatanii gaariidha jedha. Lammaffaa of tuulummaadha immoo aartii keessatti yaan jiru. Of tuulummaa gaafan jedhu namoonni tokko amma aartistoonni tokko wanni isaan hojjetan hojii isaaniitii oli. Hojii isaaniitii hojjetan sanii ol of tuuluu mul'ata. Waan akkasii sun aartii keenyaaf kufaatii guddaa fidee yaadaan akka gooteetti. Namoonni akkasii sun odoo waan akkasii hojjechuu baatanii tokkoffaa lammaffaa aartistoonni buleeyyiin immoo jechuudha. Aartistoonni buleeyyiin kitaaba jechuu dandeessa. Kitaaba jechuu dandeessa. Maaliif isaan irraa waan baay'ee barta jechuudha. Waan baay'ee keessa darbanii amma ani amma sadarkaan amma irra jiru kanatti wanni hin dabarsee jira. Hannaa ol jiranis immoo sadarkaa isaan irra jiranitti immoo waan baay'ee namoonni dabarsan jiru jechuudha. Chaalenjii hedduu dabarsaniiti iddoo sanaan gahan. Kanaaf namoota sanirraa maal baratta waan gaarii baratta jechuudha. Isaanis waan gaarii hojjechuu qaban warra duubaa dhufuuf fakkeenya ta'uu qabanii jechuudha. Warri ta'anis jiru warris immoo xiqqooshii waan adda addaa godhanis jiru jechuudha. Kanaaf sun immoo aartii keenya gadi xiqqeessa waan ta'eef waan akkasii keessallee artistoonni keenya asumaan odoo waan akkasii kana gochuu baatanii gaariidha jechuudha. Hojii uummata madaaluu yaa hojjetanii uummanni isaanii naa boonu malee isaan baay'ee ofitti boonurraa hojii gaarii hojjetanii haa mul'atanii jechaa jirtu. Akkasii. Dhaamsi kee akka isaan bira ga'u abdiin qaba. Gara biraatiin immoo bara 2015 xumurame kanarra artistoota dabalatee qaamonni garaagaraa akkuma Shinooyyee goobeen isaa haala haaraadhaan dhufuun isaa ni yaadatama. Ispeeshaalii naannoo Shaggarii fi Finfinnee irratti bifa addaatiin hanga jala bultiin guyyaan irreechaa hamma gahamutti goobeen sirbamaa ture yookaan immoo aadaan badii tokko deebi'ee baay'ee mul'ataa ture. Artistoota waan kanarratti hirmaachaa turan keessaa ati tokko turte. Mee akkam ture gariin lamatti qoodame wayiis jiraayyuu hubanneerra jechuun gara gaariinis ta'uu mala gara kamiinuu haa ta'u mee dursiitii waan gaarummaa isaati irratti haasofnu maaltu sin kakaaseyyuu goobee akka yeroo dheeraan booda badee ture amma deebi'ee akka mul'atu itti cabsitanii seentanii waan gaarii hojjetaa turtan hanga mootummaan naannoo Oromiyaallee isin dinqisiifatutti hanga kantiibaan magaalaa Finfinnee garee sana dinqisiifachaa turetti waan gaariitu hojjetamaa ture mee waan san nu haasofsi. Sirriidha. Akkuma beekamu aadaan kuni aadaan goobee kuni hafee ture yookaan immoo cabee ture jechuu hin dandeenya. Yaa ta'uti garuu bara 2010 seensa bara 2016 kanarratti wanni ta'e waan baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisudha. Tokkoffaa artistoonni wal dhaga'uun isaanii waan gaariidha. Amma tokko wal dhaga'uun isaanii handuraatirra fooyyee qaba waan jedhu kaasuu barbaadan. Wal dhaga'uun isaanii gaariidha. Lammaffaa immoo hojiin kun dura hojjetamaa ture amma immoo gidduudhaan waan duubatti hafeef dhaloonni amma jiru kun immoo hojii akkasii kana qoratee dubbisee
bira gahee waan jiru san fuulduratti baasee dhaloota isa dhufuuf ol kaa'uunsa waanuma gaariidha jechuun barbaada. Maaliif kanarraa immoo dhaloonni nu booda dhufu immoo waan baay'ee hojjechuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Nuti amma kanaan hojjenne bara darbe kana hojjenne waan jirurraa kaaneeti. Dura akkas ture har'a garuu maaf akkasitti hin taane waan jedhurraa kaaneeti isarra dhaabbannee kan hojjenne waan ta'eef haala gaariidhaan hojjetamaa ture. Yaa ta'uti garuu garee lamatti adda bahee gaafii jedhu saniif duratti tuqeen ture beekte wanni siin jedhee yaadattee jechuudha. Artistoonni tokko tokko hojii hojjetan irraa cimina isaaniitirra of tuulummaa waan qabaniif gareen lamatti bahee dheetanii yaadan akka gootitti maaliif artistoota baay'ee hin beekna jechuudha akkamitti akka hojjetan akkamitti akka as ga'anis waanuma beeknudha. Maal akka hojjechaa turanis hin beekna. Tokkoon keenya baay'ee wal beekna. Artistii jabaan tokko artistii xiqqaan jaalatu. Rakkinni kana qofa malee wanna biraa hin jiru. Sun immoo aartii kuffisa. Ani amma naa galee fi amma na argetti waan kanaan dubbisee jechuudha. Garuu diippilii keessa gadi bu'ee akkamitti akka adda cite akkamitti garee lama akka ta'e badaallee beekuu baadhus garuu wanna hojjetamurraa gaafa laaltu waa tokko madaaluu hin dandeessaa jechuudha. Kanaaf artistoonni gurguddaanii fi artistoonni buleeyyiinii fi artistoonni xixiqqaan wal madaaluu dhiisuu. Kun immoo adeemsa keessa wanna fooyya'uudha. Adeemsa keessa ni fooyya'a garuu maaliifan akka kana kaase beektaa? Amma garaagarummaan mul'achaa jiru kun kaayyoodhuma warroonnumti waan kanatti bobba'anii wanti kun akka fooyya'u akka deebi'ee mul'atuu fi egaa kaayyoon isaa inni guddaan aadaan badde sun akka deebitee galtuuf. Garuu gaafa kana hojjetan hojii san irratti yaa xiyyeeffatanii malee wal tuffachuun egaa jiraate waan jechuun waan irratti hojjetame san caalamoo waan cilee jalaa diba jedhee tanan yaada jechuun namni alaan kanaasaa jiru akkuma jirutti ta'e inni guddaan akka gaariitti ani fudhadhu artistoonni numtuu ba'anii warri sadarkaa sanarra jiran goobeen sirbanii jedhama garuu haa ta'uti inni guddaan nuti waan gaarii fudhanna goobee sirbuu barbaanne osoo hin ta'in nuti goobeen akka yaadamuu fi akkas goone jedhanii deebii namoonni itti laatanis jiru inni waan gaarii garuu duranaa kaasteeta gaafa wayii hojjechuuf kaatu waliin jettee yoo kaate malee garee wayii asitti kireet gootee kaan immoo baay'ee artistii xiqqaa fi guddaa waan ta'edhamu hin jiru jechuun ati sababa jetteef qabda sirriidha. Artistoonni guddachaa deeman kan sii gadi jiran jiru. Ati abbaan ta'e waan si durseef waan hojii si dura fideef si caala jechuu miti. Si galee ati soosoo carraa argattee abbaa ta'e san caaluu dandeessa. Daa'imman dhufaa deeman immoo akkamitti ilaalu waan kana ispeeshaalii artistoonni gaafa lamatti wal qoodan gaafa wal tuffatan kanaaf jedhee tanan sii kaase kun osoo ta'uu baate waan jedhuufanidha. Dhimma goobee irratti waan baay'ee taasifame waan gaariinis hojjetame. Daawwattoonni keenya akkana hubatan kanan barbaadu waa'ee garaagarummaa goobee irratti ta'e qofa osoo hin ta'in garaagarummaa achirratti uumameef dhimmi ilaallatu hojii manaa fudhatee yeroo itti aanuuf akka sirraa'u. Garuu inni guddaan immoo wanta achirratti hojjetame waan nama boonsuu fi goobeedhuma irrattuu hojii sana hojjechuu waan nama boonsuu fi waan itti fufuu qabu akka ta'uufan kana kaasee daawwattoonni keenya kallattii saniin naa hubatanii. Kateen waan haaraadhaan nan dhufa gara fuulduraa jettee jirta. Hammam turta laata? Baay'ee amma yeroo dhiyootti illee wanna hojjetamu miti. Garuu wanni karoorri qabamee jira hojii kanatti hojjedhee ta'u gara wantaatti deebi'uudhaaf wanni qindeessaa jiru jira jechuudha. Kanaaf isa guyyuma san irratti haasa'u wayyuudha. Dhumarratti immoo aartii wal qabatee ta'uu danda'a. Uummata jaalattuun uummata Oromootiin wal qabatee ta'uu danda'a. Ani gaafii koo waanan xumureef waan ati itti dabaluu barbaaddu akka dhaamsattis ta'uu mala akka ergaatti. Galatoomii ani dhaamsa ani qabu amma jechuudha. Haala amma irra jirru kanaan waan ifa jirudha kun beektee wanni amma biyya keenya irratti ta'aa jiru baay'ee wanna si gaddisiisudha. Wanna si boochisudha. Kanaaf dhaamsa ani qabu jechuudha. Akka waliigalaatitti Oromoon du'aatii jira. Karaa hundaanuu du'aatii jira. Daangadhaanis haa ta'u, qe'ee irrattis haa ta'u, wareegamaa jira namni. Garuu gaafa wareegamu maaliif akka wareegamullee hin beeku. Wanti si gaddisiisu jira. Kanan na gaddisiisa. Kanaaf namoonni
biyya bulchaa jiranis kan biyya harkaa qabna jedhanis waan kana tasgabbaa'anii odoo laalanii jechuun barbaada akka nama tokkootitti akka jiraataa yookaan immoo akka saba tokkootitti akka Oromoo tokkootitti wanni natti dhaga'amu isa kana. Kanaaf namoonni odoo homaan beekin qaamni lama gaafa wal falmu beekte qaamni lama gaafa walitti bu'u qaamni biraa immoo gidduudhaan wanna fayyadamutu jira. So kanaafuu isaan odoo walii galaniitoo tasgabbiidhaan ilaa fi ilaameedhaan odoo deemanii uummanni keenya odoo wareegamuu baatee hanjedhuun dhaamsa qabaanii gabaabuun akka walii galaatitti jechuudha. Itti yaadamuu qaba. Kanaaf bifa kanaan odeeffamee baay'ee gaagamuumsa guddaatu dhufa akka biyyaattis. Seenaallee seenaa xuraa galmaa'ee darba waan ta'eef haalli amma jiru kun xiqqoo ishii baay'ee ulfaataadha. Kanaaf qaama biyya bulchuunis qaama falmaa jiruunis nuti haan jennu uummanni odoo miidhamuu baatee soolishiiniin biraa odoo uumamee kan waliigalteen biraa odoo uumameetu akkamitti akka biyyi tasgabbaa'uu danda'u namni akkamitti bahee akka galuu danda'u namni amma wal awwaaluu hin dandeenye waan akkasii kun immoo baay'ee rakkisaadha waan ta'eef kana odoo itti yaadame jechuun barbaada dhaamsi kiyya. Nageenyi jiraatu malee artiistiinis kireetiviitii isaa mul'ifachuu hin danda'u. Daldalaanis daldalee buluu hin danda'u. Biyyas bulchuun nageenyoo jiraate malee rakkisaadha. Kanaafuu dhimmi Oromoon gurra wal qabaachuu qaba, wal dhaggeeffachuu qaba jetta. Dhugaadha. Tokkummaan jiraachuu qaba bakka baay'ee. Tokkummaan odoo jiraate gaaga'umsi kun hundi hin dhufu. Namni amma tokkummaa waan dhabeef. Ani gaaga'umsi kun garasitti hin deema yookaan garana hin deema bakka gidduutti immoo nama miskiina nyaatamaa jira. Nama homaa hin beekne. Nama waa'ee siyaasaa hin beekne. Haadholiitu daa'immantu wareegamaatii jira jechuudha. Nama homaa hin beekne. Nama boruuf biyya kana tajaajiluu danda'u. Nama boru biyya kana bulchuu danda'u. Nama biyya kana ceesisuu danda'utu wareegamaa jira waan ta'eef dhiphilee odoo itti yaadanii waan jedhudha ergaan koo bakka. Ergaa dabalataa immoo artii fi mootummaan baay'ee waliin beekan biyya kana keessatti duriiyyuu kaase jechuun waliin beekan yeroo isin jedhu mootummaan artiin fayyadamu artii irrattis akka hojjetamu baay'ee miti hammi ta'e mul'atus keessumaayyuu dura kaasneerraa quuqamni baay'een hin jiru. Artii irratti hojjechuurra artii balleessutu hojjetamaa ture akkuma ati duraan akkaaste namoonni baay'een waltajjii irra reebamaa turu fiilmiin hojjetameen darbu maal waan kun jira. Kana wal qabatee artii gara gaariin immoo akka itti fayyadamnuuf qaamni dhimmi ilaallatu artii irratti hojii gaarii akka hojjechuu qabu artistoota irratti hojii gaarii akka hojjechuu qabu kanarratti dhaamsa qabaatte. Isarratti dhaamsi koo jechuun amma artistii jechuun akkuma jennu artistiin wareegamaa jechuun artistii jechuun uummata bakka uummataaf jiraata malee ofiisaati wanni jiraatu tokko hin jiru artistiin bar homaan qabu waan ta'eef waan qabuun bu'aa ba'ii meeqa bu'ee maal jedheeti waan sanaan hojjetee uummata gurra uummataatiin gahu roorroo uummataa rakkina uummataa waan jiru ibsuudha kaayyoon isaatu jechuudha artii jechuun baay'isawee artiin rasaasa cimaadha. Rasaasa cimaadha. Rukutuus hin danda'a, bittinsuus hin danda'a, cimsuus hin danda'a. Kanaafuu kan immoo abbummaadhaan fudhatee namni hojjechaatu jiru hin jiru akkuma ta'etti jechuudha. Akkuma rakkina biyya keenya keessatti jiru inni guddaanu kana. Artiistonni keenyas kan harka qalleeyyii ta'aniif waan hedduutu jira beektee waan hojjechuu dandeessu waan baay'eetu jira. Garuu harka qalleessa waan taateef namni sappoortii si godhu hin jiru waan ta'eef yookaan immoo gareen tokko garee cimaan jiraate ta'u bakka tokkotti walitti si fidee adeemsa kamiin akka jijjiiramaati artiist guddisaatti deemtu qaamni hojjetu hin jiru qaamni dhufu sitti fayyadama lakki waan kun sirrii miti gaafa jetteen gaafa ati didaa taate baay'ee artiistonni tokko amma miidhaman yookaan andararaman maaliif akka ta'eetta didaa waan ta'aniif bakka lakki waan kana jechuun wanni uummata irra gahuu fi wanna sirra gahu irraa kaatee ta'e waa tokko kalaqxee hojjettu jechuudha kan uumtee hojjettu gaafa waan san hojjettee automaatikaalii bakkaati waan biraa keessa galtaa jechuudha. Ilaalcha biraa keessa maqaa biraa sii kennama waan akkasii sii kennama. Kanaaf wanni akkasii sun abbummaadhaan odoo seeran heeran odoo handeemu ta'ee garee cimaan tokko jiraatee walitti han ijaaru walitti fideetoo bu'aa isaaniittis akkamitti akka argachuu danda'an karaa hundumaanuu nageenya irrattis akkamitti akka hojjechuu danda'an waan hundumaa akka hojjechuu danda'an qaamni godhu tokko odoo jiraate gaaga'umsi kun dhufuudhee yaadaan akka kootiitti jechuudha. Aartiin humna guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Humna guddaa qaba waan ta'eef. Kanaaf isa san irratti qaamni hojjetu aga ammaatti hin agarreen. Akkuma jette fiilmiin hin hojjetamaa
Amma fiilmii yoo fudhatte fiilmiin afaan Oromoo hin laallamu. Sababni hin laallamneef maaliif? Sabni kun saba guddaadha. Waa meeqa hojjechuu danda'a? Ingiliffaan hojjechuu danda'a. Afaan keenyaan hojjechuu danda'a. Afaanota adda addaatiin hojjechuu danda'a. Garuu laallamaatiin hin jiru. Namumti keenya of ta'eetoo waan sana ofitti fudhatee hin hojjetu yeroo baay'ee. Hangandaatu hordofa. Yeroo baay'ee namoota ni walitti bu'an. Miidiyaa wallee amma mana keessatti gisee tokko mana tokko gisee naqee waan baay'eetti tilmaamta beektee bakka miidiyaa adda addaatu hordofan. So maaliif kana gootanii of ta'anii waan akkanaa kana hordofanii kanarraa waan baay'ee argattanii kanarra gaafa jetteen namoonni of ta'uu dadhabanii ta'u ganda ta'anii siif falmantu jira. Kun immoo aartii keenya gadi xiqqeessaa uummata keenyas gadi xiqqeessa. Kuni gara fuulduraatti odoo hiikamee odoo waan gaariin irratti hojjetamee waan gaariin dhufuu danda'a waan jedhuun qaba. Walumaa galatti. Katee akkanumatti waliin gadhiisnu gaadhuma irratti katamaan geerarsa baay'ee danda'a hin jaalatas wanta jedhamu hiriyoota keetirraa dhagee geerarsas ta'uu dhiisuu danda'a garuu waan itti qophoofte akkuma sagaleen nu seente sagaleen akka nu baatu kaameraamaaniin keenyas mallattoo natti agarsiisaa jira nuufaa waan ta'e nuufaa jedhu jedha kan keessa ta'uu mala kan abbaa jaalattu kan abbaa sitti tole barbaadde geerarsa barbaadde sirba wayii keessa nu buusiti. Sirba makootiin nutti tole jedhee baa. Ayyee. Laftiin bariiti lafti bariin hin hafu. Laftiin bariiti lafti bariin hin hafu. Wal bira geenya xiqqoo mariin hin hafu. Wal bira geenya xiqqoo mariin hin hafu. Goota faarsaa goota Oromoo faarsaa. Goota faarsaa goota Oromoo faarsaa. Lafa Oromooti jedhee kaffale aarsaa. Saba Oromooti jedhee kaffale aarsaa. Daachee badhaatu lafti bishaan aannanii. Daachee badhaatu lafti bishaan aannanii. Shakkukaa kanuma ibsaa seenanii. Maafa shakkaa kanuma ibsaa seenanii. Garafadde daale jedhe lugaa makafadda seesa maali shimala jabaatan abdadda. Garafadde daale jedhe lugaa makafadda seesa maali shimala jabaatan abdadda. Garafadde daale tulluu milkiirra naanna'ee garafadde daale mogee cee gamaan bahe. Garafadde daale. Lafti bishaan aannanii daachee badhaatu lafti bishaan aannanii. Shakkukaa kanuma ibsaa seenanii. Shakkukaa kanuma ibsaa seenanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii bareedduu akka isin biraan gahaa turre abdiin qaba. Egaa kateen rabbisa gargaaree gara fuulduraa immoo hojii biraa qabatee akka dhufu nus hawwii keenya isaaf qabnu isaaf hawwina. Egaa qophiin keenya har'aa isa daawwattan fakkaataa kanarraa asumaan xumurraa katee nu kabajee waamicha keenya fudhattee asitti argamtee waan hanga ammaa mari'anne haasofne irratti akka haasofnu eeyyamamaa taatee waan asitti argamteef irra deebiin guddaa galatoom.
Ayyee isinillee guddaa galatoomaa na kabajanii asitti na yaamtanii na affeeruu keessaniif dadhabdanii na argachuu keessaniif guddaa galatoomaa. Adeemsi keessan baay'ee namatti tola. Cimaatiitti akkasumatti itti hojjedhaati ijoollee duuba ol fida. Ayyee horii bulii ijoolleen dhukatan baay'ee jiru. Kaayyoon keenya sanuma warri mul'achuu barbaadan warri dhaamsa qabaatan artii wal qabatee biriij artii jechuun biriij chaanaalii lama qaba afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin kan irratti hojjetu afaan Oromootiin mooroof akkuma daawwattoonni keenya kanaan dura hordofaa turan artii irratti hojjetaa jirra akkumaatu jettee immoo ijoollee ol ba'anii fi ol ba'anis warra gara horii jiran uummata biraan geenyaa dhaamsa isaanii irraa fudhannaaf gara fuulduras irratti hojjenna. Atis immoo yoo hojjettee xumurte rabbi si haa gargaaru deebinee yoo dhagarra. Ayyee haa ta'u isheenis ulfaadha galatooma. Laftiin bareeddi naafuu laftiin bareeddi naafuu wal bira geenyaa xiqqoo mariin naafuu. Wal bira geenyaa xiqqoo mariin naafuu goota faarsaa goota Oromoo tafaarsaa goota faarsaa goota Oromoo tafaarsaa. Keroo biyyaa kiyallayyaa keroo biyyaa kiyallayyaa keroo biyyaa kiyallayyaa. Thank you.